كيسي أنا تو أدب ما في ذا ربي سنغالي رورون أكنا كون غاري متي جراكنا غافا نمني دوه نتيكو أورمون نغادي ريفاتا نبر غافا نمني دوه ولي بون سومني إمي مان كجبا عشان قوليتين ترلا لما زيادة تاتا تقبل سيسر كولفا عشان قوليتين إمي مان قبل القديس في كايسين بيكو يوكي فرنجين كنا كولفا فا تنشيس والغرفا أو بيجدا نتيكا بينو بر سيغالي عشان قوليتين إمي مان قبل دانا أكرم وفي بويا جروي تولوان تاغور gili achi gara dhabamuu qabiyya sinigalee wanni akkanaa kun hafuu qaba osoo kiyya osomaa ilaalchi oromummaa tokko ta'uu hundi keessa mucaan kun dhugaa baay'ee miidhamte iddoo xiqqaate akkaawuntiin meeqatam jalaa gubate nu dura osoo gara tiktaakii dhufnu jalaa gubataa ture gaafna tarii fa'aa wajjin jiran hagaan dhufe kunuu ammallee gubate sinigalee soo kanaafi pilis oromoo namni ilmoo hin qabne jiru namni ilmoo ofii jaalanne jiru ebin hundi keetuu yeroo meetiin balleessee dheehu akka ilmoo keetti ilaaltee gorfate nama itti dhiyaatutti himte nama isiin dhageettutti himte inni hundi isii dogoggortee waa miira keessa nama galchitee nama aasittuyyuu hin agarre soo kanaaf ammaa fi nuti wanni goonu hin jiru akkaawuntiin erga gubatte wanni goonu hin jiru akkaawuntiin silaa yoo nuti ammallee rakkoo hin jiru amaarri yoo walirratti guballee deebisuu beeka nuti balleessuu malee tolchuu hin beeku ummata waa balleessu malee waa tolchuuf hin uumamin taane jara kenna namoonni biraan maalagaan bar yoo sirratti gube yoo keessa dhayxee sosobadde namni sirratti gube sun sii deebisa bar isa dhugaa rabbii isinitti man sii deebisa kenna yoo gube deebisuu hin beeku balleessuu malee tolchuu hin beeku soo kanaaf jara kenna amma akkaawuntiin gubate xoosiiti haa ba'u lubbuun namaatu badaa oola ammaa fi akkuma dura jettan Borisiin viidiyoo hojjettu hundumti kennayyuu sheer haa goonuu fi koppilinkii haa goonuu duu'itti haa goonuu biyaansi yoo miliyeena raachuun jedhe kanallee yoo dadhabnee bakkatti haa deebifnuufi mooraaliin mallaqa caala namni mooraaliin nama yoo cabe hin dhukkubsatu sammuu cinqatii namatti ta'a jechuudha sammuun namatu qabu yeroo hunda yoo gasi deebisu وفايفين أوروبا قوتين جدو يو ريبورت قوت يو قوت سيقالي خانوان تهيفي وري أما الجل يرتنم لكم ثاني بجاك وري أكاونتي كان قبل كما كيتي فولو قراني ورموتو وري رتقالي كي نكرتا كيترون دمت كيترو يو دوئت قرافي كافيمات اللي أم فيمات يتم بونيني كافتام اللي نفتام يتم بونيني كموتو فيمات يتم اللي نمني نالالو يتم بونيني سبباتي duit gootu yoo namni tokko namni lama fooloo godheefi galee hunduu qooda humna keessanii kan nama kumarraa namuma 5 irraa kaatanii haga miliyeenatti qabdan hundi keessan yoo dhugaan dhiigni oromummaa isinitti dhagame namummaan isinitti dhagame mucattiin tun baay'ee tiktaakii irratti horrifamtee jirti bakkatti deebisaa fi hamilee walii kennaa haa eenyu jechuudhumaa fi fixadheeraa warri naasa'iin kan biraa yoo jiraatan tuufa. Sodaa qilleexaami yaadni kee turuudha gaariidha laalleerra gaariidha garuu gaariidha garuu gaariidha macarrashaa irratti garuu yoo miliyoona tokko dadhabne illee dadhaba wanta maal jedhamu jira seetani gaafa kaatu taaltee samii kana tuquuf ka'ee jedhama. Gaafa kaatu akka nama samii sana tuquuf deemutti ka'e yoo dadhabde asitti xaaraa bantee deemtaa jedhama. So miliyoona tokko jennee kaana nuti bakka miliyoona tokko hindan baay'ee Oromoon miliyoona 60 moo saaskiidha qoy Oromoon miliyoona 60 wayi ashi Sabriinaan dubbatta qoy qashti raaji daraanu kan akka kana dubbanna ishaaran dubbattu maaloo bas gaabiraan gootan qoy Dabare waliin silxaana miti bareedoo tokko dubbadheen fudhattu adoo maali parlama dubbatte raajuu keenya dhiifaa manaan wanni jechuudha waannaa siraas facaamin akka ganaa yeroo 11 iyyuu dubbachuu nan danda'a yeroo 2 dubbachuu godhu sun garuu manaajara sagantaa kana waannaa siraas facaamiti bar raachu girgirri dhiiska raachu girgirri sponsora sagantaa kana waannaa sibsabaa sanatu marraa jira iqirtaa Sabrina Gabaya mee Sabrina daakana Sabrina kana raajuu kan waannaa siraas facaamin Sabrina dubbadhu ayyee
yaa wanni ni jechuu yani viidiyoon san boru dalagamurra otoo ammaan tana waggoota karraa gabbuutee viidiyoo san dalagdee gizee poosti gootee booda taappiin namni godhu kunii fi namni azal taappiin hedduun kun viidiyoon facaasa sii galee so ammaan tana osoo viidiyoo san gootee moor irra wayyaadha boru godhuu sanirra amma gootee yoo ol deebitee irra hin jiru. No sabriye amma amilal nami olik qabam kuni amma kooreti walit dhufnee jirra marraachuu turre achi as dhufnee ammi asirraa gabbuute deebisnee walit qabamuuf irra akkana beektaa. Nu dhufuu dandeenya nami kan nami 300 fi nami 700 dhufuu hin danda'u. Kanaaf boris iftaanis achinis waan fedhe guyyaa feetetti haadha lagdu doesn't matter borillee dalaguu dandeetti borillee akkasuma laayivii seenuu dandeetti hardhaaf garuu odaa sun gubbaatti ajajaa kan qabannee turre gaarii naaf fakkaatadha akka laalu jiru fooloorsiin ishiilee gaariidha deemuu jira. Kanaaf namni waliin qaban kun fuula bittinnaa'u odootti fufnee wayyaadha. Kanaaf warri na dursi tanaa isaatiin allee ni argama. Okay. Yeroo tokko Galatoomi. siif kenna yeroo tokko Soda. haadho ko siifan kenna rakkoon ani haasa'uuf miti ishee haadho ko Okay. siifan kenna ishee yaanni keenya laala amma to make it clear amma isinis yaada biraa waan dubbachaa jirtaniif yaadatti kaane isinitti himna. Har'a namni 10,000 asirratti wal ga'a. Nama 10,000 jenne. Amma yoon agaruu Oromoon yoo namni wal lole malee dhufu masalan nama 4,000 qofa. At least namni 5,000 kana dhaga'u qaba. Namni boru maakiin boru ganama baatee viidiyoo hojjetti. Akkaawuntiin koo gubameera girigiriin hin barbaachisu. Maakii Orooti, Shugguutii Oromooti, akkaawuntiin koo na jalaa gubateemeera. Kuni akkaawuntii haaraadha fooloo na godha akka. Hundumti keenya namni 5,000 asirra teenyee hundumti keenya du'eet goonu. Gaafa hundumti keenya du'eet goonu vaayiraalii ba'a. Nama Oromoo hunda bira ga'a. Namni 5,000 asirra jiru. Namni 5,000 du'eet godhataanan Oromoo tiktookii fayyadamu hunda bira ga'a. Oromoon miliyoona 60 miti saaskiidha moo dhugaadhaa barana laalla bakka. So amma kanarratti haguun hundumti keessan sheer godhaa namaaf. Hundumti keessan sheer godhaa. Yoo dandeenye namni 10,000 amma dhufuu qaba. Namni 10,000 as dhufe immoo viidiyoo boru maakiin hojjetu du'eet gochuu qaba. Garmaa mutal. Fixee haadhoo koo fudhadhu siltaan. Galatoomi raajaa keenya jara keenya dhageessanii egaa dulli amma barana waan gaariidha waan bareedudha. Garuu maakiin Oromoof maali jennee duuba deemnee ilaaluu danda'uu qabna. Eega tiktookiin dhufin duras maal ta'aa jirti nama akkamii miliyyoon xiqqashoon tuni ishiittu xiqqoo umriin xiqqoodha malee. Amma jiru kana hunda caalchisee nama jabdu. Viidiyoo yoo ka gootee jirtu taate rakkoon qabu. Yoo ammoo kan hin godhin jiraattu taate viidiyoo takka waraabii taa namni Oromoo ta'e hundi namni afaan Oromoo dubbatu hundi isaatu duwiitu goonee mataa kiyyarraa kaasee xiqqaa guddaan keenya akka feloon kee bakka duratti deebi'u. Haamileen si cabe kun maaliif fakkeessuuf himate tiktook irratti namni hundi qabsoo Oromoo irratti si bare makkii nuti hundi kan irratti barre isii waa'ee qabsoo Oromoo dubbattuudha. Isii Oromoo mataa ol qabachiiftuudha. Intala Oromoof dhalattee intala Oromoof jiraattuudha. Intala xiqqaa guddaan sheekaa fi qeesiin isii ilaaluudhaaf ittiin wanti hin jenneedha. Kanaaf wallaahi hedduu qalbii caba keessa jirta. Abshirii bakkatti deebita siin jedha. Ilmaan Oromoo hundi keessaniitu jabaadhaadha. Bakkatti deebisaa fi jira. Atillee naamilee siin cabinii siin jaa galatooma. Galatoomii hedduu takka Kadir. Thank you so much. Dubbadha asli. Namni yoo jiraate gadi bu'aa maakii nama biraa galchu carraa nama biraatiif kenni jabaadhu dibitu goonaan nu hundi kennayyuu akkasitti nama biraati carraa kenni sirraa qabbu waan Okay, okay, deemna. Uummata carraan argatanii carraa kenni. Anis yeroo tokko gadi bu'een uummanni immoo haasa'utee achi deebi'ee gala. Yaanni keenya maalidha? Siladha walitti taasifne namni amma kan jiru nama 3,000dha. Namni yoo attam xiqqaate warri miyuutiin goone miyuutu godhadhaa dhifama wajjin. Namni yoo attam xiqqaate namni amma namni 10,000 guutuu qaba. Mucaa kana hamlee cabsuudhaafidha akkaawuntii ishee gubaa jiru. Namni akkaawuntii ishee gubaa jiru kanumaa fi so fooloorii 500 ol qabdi ture yeroo cufamu. Nuti immoo kaayyoon keenya amma maakiif fooloorii 1,000
Bashan otoo hin ta'in maakiin torban lama keessatti fooloowarii miliyoona tokko galuu qabdi. So kana gochuudhaaf isheen boru viidiyoo ni hojjetti. Namni 10,000 asirratti har'a argamu hundumti diyoot godha jechuudha. Namni 10,000 yeroo duwit godhu yeroo baay'ee nama bira baay'ee hingaa achi fooloowarii miliyoona tokko ni galti. Kana gochuu qabna gochuus ni dandeenya. So hundumti keessan nama beektan hundumaaf sheer godha. Nama beektan hundumaaf sheer godha. At least namni 10,000 dhufuu qaba. Akkas gochuu dandeenya. So hundumti keessan nama beektan hundaaf. Amma otoo lollee yookiin immoo soddaa qillee taamiin na arrabsu namni akka dhufuuf. Gaafa namni wal arrabsuudha siin wal sassaabdanii dhuftu. Guyyaa gaarii waan gaarii akkanaaf waliin sassaabdan. Na hundumti keessan namootatti sheer godha. Hundumti keessan namootatti sheer godha. Namni 10,000 amma dhufee maakiin torban lama keessatti fooloowarii miliyoona tokko galtee ijoollee hamlee ishee cabsuuf yaadan qaanessuudha qabna. Oromoon tokkummaa isaallee kanatti agarsiisuu danda'a. Agarsiisuus qaba. Shaansii gaariidha. Hundumti keessan namootatti sheer godha. 10,000 galuu qabna. Thank you so much. Galatoon bareeddu go. Dubbadhaa asli Soda dubbadhaa. fixee Amma fudhateesi. fixee soda. Soddaa qillee taamiin xinnoo na arrabsine callu meedhiiti. Maskiinis dhufteetti maskiis gaski. Maskii galchee. Maskiin tokko jechaa jirti. Yookiin Dura caqasi asli. asliin dhageera dubbicha dhageera umbusha girgirii dhiisi dubbichan beeka. Asli Aboo yookiin waan immoo fudhataa miti. Ilama waan tokko jira. Waan tokko jira beektaa raacha. Oromoon yeroo baay'ee gizee namni du'e qofa walii booyaa akkaawuntii nama du'e du'it godheetiin fooloo godha. So tokkoffaa aadaa boodatti hafaa akkanaa kana dhiifnu Oromoo. Hamma fedhe badaa fedhe yoo ta'e ilma Oromoo intala Oromoo jibbiti anama makii yoo yaadni isiin aan taane ta'e ignoor godhee yeroo isiin laayivii jirtu irraa godhuudha. Osoo irraa godhuu hin danda'amu. Osoo bilook ofirraa gochuu hin danda'amu. Osoo fooloo irraa deeffachuu hin danda'amu. Guruppii ijaarratanii diina wal gargaaranii hamilee namaa tuquun akkaawuntii namaa gubuun kun dhugaa rabbii haa dhaabbatu. Gaarii miti kun. Inni tokkoffaan kana. Inni lammaffaan immootu mucayyoon tuni miidiyaa kanarratti nu hunda kennaa yoo obboleettii xiqqoo taate yoo ilmoollee nu ta'uu baatte jechuudha. Isuma dhugaa anama yeroo baay'ee dhageettan ta'e ijoollee kaawwayyoo obboleessa kiyyaatti fakkaata jedhanii lolaan fakkeenyaaf shamarran kaawwan. Garuu isiin anaaf seenaa anaaf isiin seenaa fi isiin anaaf tokko jiru dhugaa rabbi akkuma seenaatti ilaala. Gaddi isii gadda kooti gammachuun isii gammachuu kooti. Dhugaa rabbiitti ani baay'ee natti dhagama gizee daa'ima xiqqoo tana ka gurguddaa kenna jalatti nyaannu suuraa gaggara galchinu hayyoota keenya xiqqeessinu xiqqaanne akka waraabessaa yeroo ilmoo jalatti nyaannu jechuudha. Daa'ima xiqqoo yaadan guddoo tana. Osomaa dogoggorteeyyuu umriin mana barumsaati namni tokko yoo hin baranneeyyuu umriin mana barumsaati. Mucaan tun inuu isii dogoggortee gandaan lagaan nama qoodu dhagare. Gurguddaa meeqatu jiru kan asirratti ka suuraa jaarraa abbaa gadaa ka garagalaa ture argaa turre ka waaqoo guutuu ka abbaa Jufaar argaa turre warri waan san godhaa ture bar warra abbaa isii ta'u warra haadha isii ta'u. Mucaa afaanuma baatee rooroon kun hundi irrattuu yoo deemu nama deebii namaan deebiin. Gizee namni arrabsu deebiin deebiin. Gizee koomentii dhufanii arrabsan bilook hin goone muut hin goone cal'iftee laal. Tokko nama arrabsitu. Lama yeroo geemii taphattu kanaa nama darartu ispirichaalenjii guutuu baatte kennitee fi kennuufii baatte irra kaayenne teetteetuma kolfitu seeqattu. Ani homa isaan isiin itti badiba isiin dhabe bar wallaahi maa wajjin taphanna geemii gizee hunda argite hin argitan isin hundi. Yoo kenniteef galatoom isin jetti yoo kennu baattallee Oromoo koosi jaaladha isin jetti waa takka. Hin adabamtu akkatti kennituufiif hin kadhattu. Tana dhaqqabaan jettu maaliin jettu? Ishii namoota biraa yoo badii garaagaraa qabaatan. Dhugaa rabbiitti wanti amma godhamaa jiru kuni gaarii miti nama jibbisiisa. Kun ilmoo ofii jalatti nyaachuu jedhama isin galee. Ilmoo ofii jalatti nyaachuu jedhama. Silaa nuti har'a mucaa tana akka ilmoo keenyatti ilaalle
Yoo isiin beelofte beela baafne, yoo isiin dheebotte dheebuu baafne, yoo isiin daarte daara baafne, waan isiin akkatti akka ilmoo keenyatti ilaallee bira dhaabbachuu qabna. Biyya baqaa jirti. Biyya guddate hin jirtu. Haadhaaf abbaa ofii bira hin jirtu.